Ashama hordoftoota maatii King caalaa hundi keessan fayyaa qabdu miti annagaa kootti isaaf haa galatu isinis baga nagaa taatanii isin jedha hadha viidiyoo tokko isin qabadhee dhufee jira itti gammadanii irraa bartan jedhee abdii qaba jechuudha. Viidiyoon hadhaa maalinni qaama shamarranii keessaa jechuudha akkuma taambilee gubbaa irratti agartan qaama shamarranii keessaa iddoo 10 maal ishee akka jaallatame jechuudha. Iddoo 10 isin qabadhee dhufee jira iddoo 10 ilmi dhiiraa qaama shamarranii irraa jaallatu yookaan gocha ishee wanta ishee irraa jaallatu kurnan tokko isin qabadhee dhufee jira. Kurnan kana isinitti himuun finiisin kanaaf viidiyoo kana hanga dhuma ilaalas namaanis namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan Caalaan jedhama. Chaanaalii kana faara taanaan please subscribe godhaa malees viidiyoo kana laayikii godhaan jajjabeessanii isin jedha. Kanaaf maanni iddoo kurnan kun dhaabataadha. Lakkii deemsa isheen jaalladhee kana harma isheen jaalladhee maali jaalala ishee keessatti yogguu quunnamtii saalaa gootiin jaalladhee maal otoon ta'in jechuudha. Dhaabataa isa dhaabataa iddoo kurnan tokkoon isin himuufini viidiyoo kana hanga dhuma ilaala please. Yoo isinitti tole immoo share gochuu dandeessu, yaada gaaffii qeeqa qabdan immoo koomentii jala kaa'uu dandeessu. Kanaaf haa jalqabu miti iddoo kurnan iddoo shamarran tokko iddoo kana kunuunfachuu qaba jettis ittiin adattu keessaa jechuudha. Inni tokkoffaan inni dhiira saabu jechuudha. Inni dhiira iji dhiiraa achirra buutu jechuudha. Ija shamarranii jechuudha. Iji shamarranii wii bareedduu ija kuulaa maal jedhanii waggaa jajanii beektan miti. Kanaaf inni tokkoffaan qaama shamarranii keessaa iddoo inni jaallatamu guddaan tokkoffaarra kan taa'ee jiru ija jechuudha. Inni lammataan immoo inni lammataa iddoon dhiirri tokko qaama shamarranii irraa jaallatu dhiirri tokko osoo bakka kana laalee nan jaalladha naam jedhu jechuudha. Shamarranis iddoo sana kunuunfachuu qabdu. Teessuma ishee yookaanis immoo maal jedhama? Teessumni maal jedhama? Hudduu isin jedhama akka keenyaatti. Kabraammoo maal jedhama? Daallee isin jedhama. Hundaafuu isin galinatti fakkaataa teessumni ishee guddaa yoo ta'e jechuudha. Guddaas bakka jiddu galeessa bareedaa kan itti laxxafamtu sanis yoo taate fokkisii waan ta'e bakka iddoo bareedaa isaa agartan miti jiddu galeessa isaa baay'ee kan namatti tolu. Jiddu galeessa kan ta'e gara guddaatti kan harkifatu jechuudha. Akka kootti jechuudha gara guddaatti kan harkifatu jira miti. Isa baay'ee jaallatan jechuudha. Mucaan dhiiraa shamarran hogguu bira dabartu jechuudha. Achuma ilaala isinis beekatii ijoolleen shamarranii kun jechuudha beekatii iddoo sana agarsiifachuudha bakka sanii dhaqfachuu waan akkas kana jira waan ta'eef qaama shamarranii keessaa inni guddaan jechuudha. Inni bakka guddaa qabu teessuma ishee bareedaa, teessumni ishee namatti tola, teessumni ishee nama hawwataa waan akkas jedhan jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan teessuma isheeti. Kanaaf ijoolleen shamarranii na hordofaa jirtan teessuma keessan sirriitti kunuunfachuudhaa qabdu, sirriitti qabachuudhaa qabdu, sirriitti nyaachisuudhaa qabdu. Inni sadaffaan qaama dubartii keessa iddoo kana natti tola, iddoo ishee kanatu bareedaa kan jedhee kennuuf jechuudha. Iddoo guntuta isheeti. Guntuta ishee eeboo fakkaata. Guntunni ishee namatti tola. Guntunni ishee dhaabataadha. Guntunni ishee akka inni namatti tolu xuuxumaa ishee malee yookaan immoo qabduu harmaa malee dhaabata yeroo jedhu jechuudha. Ijoolleen dhiiraa harma mee akkasumatti ilaalama ijoolleen shamarranii jechuudha. Yeroo dhiirri isin bira darbu ijuma keessa ilaala eessa akka isin ilaalu tokko fuula keessan isin hubata. Isa lammataa garuu dafii harma keessa yookaan immoo guntuta keessa ilaala jechuudha. Kanaaf harmi iddoo guddaa qaba. Harmi ija dhiiratitti baay'ee hawwataadha, baay'ee filatamaadha, baay'ee iddoo ilaalamuu qabudha, baay'ee iddoo bakka dhiira harkisuudha jechuudha. Kanaaf ijoolleen shamarranii harma keessan sirriitti kunuunfachuu qabdu. Fakkeenyaaf xuuxumaayyaa baay'ee qabu yoo ijoolleen shamarranii godhatan jechuudha. Sana booda harmi isaanii jiguu danda'a jedhama. Waan akkasii hundaafuu wanti isin harma keessan yookaan immoo guntuta keessan bareechu waan isin kana caala wanti isinitti mun qabu isiniyyuu beektu haala ittiin qaban garuu isa harmi keessan jechuudha. Yookaanis immoo guntunni shamarran tokko iddoo dhiiraa sadaffaa taa'ee jira yookiin qaama shamarranii keessaa iddoo filatamaadha jedhamee bakki kaa'ee jiru
isa sadaffaadha jechuudha. Inni afuraffaan mazgaba irraa isin dubbisaa jira ishee. Isin dubbisaa jira jechuudha. Inni afuraffaa fi inni itti aanu jechuudha. Ijoolleen shamarran iddoo kamtu ishee jaallatamaa iddoo kam osoo irri ilaaleetti tola iddoo kamtu filatamaadha isa jedhu jechuudha. Hidhiidha. Hidhii yookaan liifsi jedhama fakkaatee afaan Ingiliffaatiin hidhiin shamarranii jechuudha. Dhiira saabuu keessatti yookaanis immoo amala dhiira tokko harkisuu irratti baay'ee iddoo guddaa qaba jechuudha hidhiin. Maaliif shamarran duraan maal jedhu osoo hidhiin isaanii xiqqoo ta'e akka kiyyaa kanaa miti. Akka kiyyaa kanaa miti jechuudha osoo xiqqoo ta'e filatu ta'e amma garuu baay'ee guddaa isaaf barbaadu. Garuu maal jedha seera isaa jechuudha jiddu galeessa bakka gara guddaatti harkifata innis akkuma taa'aa sana jechuudha. Gara guddaatti osoo harkifatee baay'ee namatti tola, baay'ee filatamaadha, baay'ee jaallatamaadha, baay'ee hawwisiisaadha. Akkas jechuudha. Kanaaf immoo ijoolleen shamarranii tokko tokko isaanii bareechifachuudhaaf jecha halluu garaagaraa dibuu, diimaa dibuu, gurraacha dibuu. Garuu osoo isuma uumamaan qaban sirriitti kunuunfatanii sirriitti qalamii adda addaa dibanii of kukkuturra osoo kabajumaan qabatanii osoo wantuma aadaattiin bareeffatanii dhadhaa akkasitti dibanii namatti tola jechuudha. Kanaaf hidhiin afuraffaa taa'ee jira qaama shamarranii keessaa jechuudha. Baay'ee iddoo laallamuu fi iddoo hawwatamuudha. Inni itti aanu immoo inni shanaffaan jechuudha. Qaama shamarranii iddoo kamtu jaallatama? Qaama shamarranii iddoo kamtu nama hawwisiisa? Qaama shamarranii iddoo kamtu ilma dhiiraa qalbii dhabsiisa isa jedhu yoo isinitti hime jechuudha. Qaama osoo hin taane kun garuu haala isheen agarsiisu jechuudha. Seequmsa yookaan immoo isa Amaariffaan fagagtaa na fakkaate isa jechuudha. Baay'ee jetti akkas jechuudha. Shamarran fagagtaa gaarii yookaanis immoo seeqa gaarii qabdu yookaanis immoo yeroo kofaltu naatoo qabdu jechuudha. Naatoon ishee baay'ee bareedu yookaanis immoo yeroo kofaltu namatti toltu jechuudha. Dhiira baay'ee gottottiin amala dhiira baay'ee gottottiin dhiira baay'ee iddoo kennaaf jechuudha. Shamarran akkasiiti jechuudha. Mucaan dhiiraa tokko baay'ee jaallatan yookaanis immoo fagagtaa ishee yookaanis immoo seeqa ishee ilaala jechuudha. Akkamitti namatti tolti kolfishee wayii kana osoo fudhatanii galanii minaamin jedha waan ta'eef kanaaf iddoo ijoolleen dhiiraa ilaaltu inni shanaffaan jechuudha. Seequmsa yookaanis immoo bakka kolfa isheedha jechuudha. Inni jaaffaa fi inni itti aanu irri iddoo kam shamarran jaallata yookaanis immoo iddoo kamtu itti tola qaama shamarranii keessaa iddoo jedhu tafa ishee yookaanis immoo maal jedhama? Tafuma jedhama miti. Taafaa yookaan jechuun duuba otoo hin taane jechuudha. Fuuldura maddii amma fakkeenyaaf cinaasa kana jira miti maal isin jedhu mudhiidhaa gadi. Bakka isinitti agarsiisu laata? Amma natti hin tolu waan ta'eef taafa ishee yookaanis immoo isa duubaa osoo hin taane isa maddiin ishee waggaa akkasitti dhiita'u. Maddiin ishee waggaa lakkoofsa 8 jedhama miti. Lakkoofsa 8 isa jalaa sana jechuudha. Isa jalaa jal'ataa. Isa mudhii qaba miti. Mudhii sanaa gadi jechuudha. Inni taafni ishee iddoon shamarranii keessaa ijoolleen shamarranii yogguu fuulduraan itti dhufan jechuudha. Taafni ishee baay'ee kan namatti tolu, baay'ee kan ijoollee dhiiraa isaa baay'ee kan akka dhiirri sun jaallatu yookaanis immoo akka dhiirri sun ishuma qofa laalu taasisa waan ta'eef taafni shamarranii yookaanis immoo maddiin dhalaa tokko yookaanis immoo durba tokko baay'ee iddoo murteessaa fi iddoo laallamuu qabuu fi iddoo kabajamuu qabuu fi iddoo kunuunfamuu qabudha jechuudha. Kanaaf ijoolleen shamarranii iddoo sana kunuunfachuu qabdu, sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Inni meeqaffaan isin jedhisna? Tafa jennaan xiqqoo qalbiin kiyya garaa waan ta'e wayii yaadatteef jechuudha. Inni itti aanuu fi inni torbaffaan immoo rifeensa isheen dugda ciisaa, luuccaa rifeensi maalii gahuu maal jedhama miti. Yookaanis immoo rifeensa ijoolleen dhiiraa hedduun isaanii jechuudha. Shamarranis rifeensa dheeraa osoo qabaatanii rifeensa dheeraa osoo bakka qabaatanii itti tola. Garuu ijoolleen dhiiraa rifeensa firiizis jaallatan jiru. Ijoolleen shamarran tokko jechuudha firiizii godhattee hogguu ishee jaallatan jiru. Sana malees immoo rifeensa gabaabaa
jaalatan jiru. Kanaafuu inni walumaa galatti rifeensi shamarranii iddoo jaalala ishee ibsu yookaanis immoo jaalatamuu ishee keessatti jechuudha iddoo guddaa qaba yookaanis immoo sadarkaa kennameef keessatti sadarkaa 7ffaa taa'ee jira. Kanaaf ijoolleen shamarran hedduun isaanii rifeensa isaanii dheeressuuf rifeensa isaanii bareechuuf jechuudha waan hedduutti dibu. Dhadhaadhaan maaliif isin jedhu wanta uumamee jiru koosmootiksii waan adda addaa miidhagfachuudhaaf jechuudha itti dibuudha. Dhugaa keessanii iddoo jaalatamuu qabuudha. Iddoo miidhagina keessan keessatti yookaan immoo jaalatamummaa keessan keessatti iddoo bal'aa isinii kenna waan ta'eef kunuunfachuudhaa qabdan yookaan immoo sirriitti qabachuudhaa qabdan jechuudha. Kanaaf iddoon rifeensaa sirriitti kanaanuu bakka mul'atuudha. Iddoo eeguu teessanis eeguu deemtanis eeguu maal jettanis iddoo mul'atu waan ta'eef shamarran rifeensa dhedheeraa qabaachuu yookaanis immoo gabaabaa yookaan firiizi gar isinii bareedutti tottolfachuun jaalalli keessan yookiin jaalalli nama isin jaallattan suni akka dabalu yookaanis immoo ijji dhiirotaa hedduun isaanii xiyya gara kallattii keessaniitti akka godhatan taasisa jechuudha. Inni anixaanuu inni 8ffaan yookaanis immoo itti aanu jechuudha. Mudhii yookaanis immoo daalliidha. Bareedduu mudhii sunsaa maali waan baay'eedhaan ibsamu. Kanaaf mudhiin shamarranii jechuun qal'atee filatamaadha. Akka kootti ka'amma kun malee akka dhiirri mudhii furdaas jaallatu yookaanis immoo akkasitti hogguu hammatus itti furdatee akkas gochuu danda'us jaallata taanaan jira waan ta'eef kanaaf mudhiin iddoon shamarranii qaama shamarranii keessa iddoo filatamaa fi iddoo jaallatamuu qabuudha yookaanis immoo iddoo kunuunfamuu qabuudha. Kanaaf dhiironni hedduun isaanii jechuudha mudhii shamarranii mudhiin sunsaa fakkaata mudhiin ishee akkam qal'ata mudhiin ishee akkam namatti tola osoo ofitti qabatanii ta'uu kana dhungatanii jedhama. Kanaaf anis waan hin jechaa tureef yookaanis immoo waan hin jechaa jiruuf dhageessan miti. Kanaafuu mudhiin shamarranii jaalala yookiin immoo qaama ishee keessaa jechuudha iddoo filatamaadha. Iddoo ijji dhiiraa waraantuudha. Iddoo bakka beektanii mudhii keessan kunuunfadhaa sirriitti qabadhaa akka jaallatamtaniif akka dhiira saabdaniif yookaanis immoo akka ijji dhiiraa kallattii keessan yookaanis immoo isin jaallatu barbaaddan sana fuuldura deemtanii mudhii keessan jette jijii kiyyaan hin beektan miti. Kanaaf mudhiin iddoo guddaa qaba. Inni itti aanuu fi inni 9ffaan jechuudha. Kanaa gadi garuu 9ffaa warnaffaan anuu baay'ee hin beeku. Dugda isa isin jedhu dugda iddoo kana darbee naannoo dhooqa kana jira miti akkas jedhama garuu ani isa ilaalee hin beeku. Isa ilaalee hin beeku isas jaalladhee hin beeku garuu taarikaa doktoroonni keenya kun akka jedhanitti dugdi iddoon maaliin kana iddoon gadi jedhu kun jechuudha yookaanis immoo iddoon dhooqni kun ija dhiirotaa harkisuudhaaf iddoo guddaa qaba jedhama. Anuun beeku hundaafuu ijoolleen dhiiraa iddoo san jaallatan jirtu taanaan 9ffaarra isinii kaa'ameera akka jedhamutti jechuudha. Inni itti aanuu fi inni 10ffaan kunis ana biraatti fudhatamummaan qabu garuu koomee miilaa namni nama ilaale yookaanis immoo dhiirris ilaalee hin beeka koomee miilaa. Hundaafuu koomeen miilaatis isa 10ffaa fi isa dhumaa ta'ee jira. Ani garuu inni baay'ee natti tolu jechuudha. Ijji natti tola. Teessumni ishee yookaanis immoo natti tola. Guntuta ishee aandeenya tokkoffaadha. Taafni ishee akkasuma rifeensi akkasuma miti. Rifeensi waan fedhe haa ta'u yaala haa bareeddu malee hin tolitti. Inni xanumuu mudhiin ishee baay'ee natti tola jechuudha. Kanaaf isa kana ijoolleen shamarranii iddoo kana sirriitti kunuunfachuu qabdu sirriitti qabachuu qabdu dhiirri hedduun isaanii akka kallattii sana ilaaluuf jechuudha. Kanaaf qabachuu qabdu siniin jedhaa hordoftoota chaanaalii viidiyoon amma qabadhee dhufe kanaaf akkaataa iddoo kana kunuunfattanii ijoollee dhiiraa hedduun isaanii saabuu dandeessu yookiin immoo ijoolleen dhiiraa keessa iddoo kana ilaaluu qabdu shamarran tokko jaallachuudhaaf shamarran tokko kan kee godhachuudhaaf jechuudha. Kanaaf akkaataa video tanan mangana deebuutti nagaan naaf tura isinan jaalladha isinan kabaja. Ciao.